Akka mooltan hordoftoota keenya jaallatamoo sagantaa keenya irraa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban dabre kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filanne irra deebiin sin dhageessisuudhaaf qindeeffannee jirra. Kan sin keessumsiisan namoota daandiitii aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin isin afeera qophii keenya duraatti dabarsu. Paartiin Koongireesa Federaalaa Oromoo hooggansi miseensonni isaa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyaalessaa biyyattii keessatti geggeeffamuuf qooda gumaachuu qaba jechuudhaan jalqaba torban kanaarra ibsee jira. Itti gaafatamaan waajjira KFO Obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mootummaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachise geggeessuudhaaf miseensota paartiilee siyaasaa adda addaa mana hidhaa jiran hunda hiikuu qaba jedhan. Tsahaay Daamxoo wixata dabre kan akkanatti gabaastee turte. Miseensonni hooggansa Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Jawaar Mohammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee Obbo Jawaar Mohammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hooggansaa kunneen waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u, waxabajjii 22 bara 2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana hidhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uutii muddee 29 bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonni hooggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromooti. Miseensoti keenya kamuu isaaniitiif baay'ee itti gammanneerraa nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya biyya keessas biyya alaa jiranuu nu wajjin yaaddaa kan turan, hidhamtoota keenya wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galanii turan, akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoonfanneerraa mootummaan isaaniides lammiilee kana hiikuu isaatiif galatoomi jenneerraa. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha. Waa'ee isaanitti hidhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachise illee ammaaf namooti keenya kun miseensoti keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra. Hundumaa galatoonfanneerra. Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa Koongireesii Federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jedhan Obbo Xuruneen hiikamuun miseensota hooggansa paartichaa marii kanaaf gumaacha qabaa jiran. Yeroo sirna adda waa'ee keessa eenyutu wal didee jennaan walitti araaramu walitti mari'atu kan jedhu deebii hin taane nu deebisaa turanii garuu yeroo ammaa kana mootummaan tokkoffaa marii qopheessuu yaaluunsaa gaariidha. Lammaffaa immoo namootumti hiikaman kun miseensota keenya kun hiikaman deeggartootaa fi miseensota dugda duubaa qabu kan immoo isaan hordofu qabu jedhanii mariidhaa fi kana yaanneerra jechuun isaanii waanuma nama gammachiisu. Garuu dhimma marii sanaa koreen mari'atee waa'ee isaa kanarratti murtee ammaafillee hin dabarsine. Garuu akka yaadaatti yaadi kun kanaa wajjin wal qabatee ka'uu isaatiif waan itti amannuudha. Biyya keenya keessatti mariin yoo gaggeeffame malee sirni mootummaa yoo sirreesse immoo qaamni aangoorra jiru marii kanaaf qophii ta'uusaa mallattoo tokko tokko agarsiisuunsaa gaariidha. Egaa marii sana keessatti hirmanna moo hin hirmannu ammallee ganaa hin murtoofne malee. Obbo Xuruneetti dabaluudhaan mootummaan amma kan eegale miseensotaa fi hooggansa paartilee siyaasaa hiikuu cimsee itti fufuu qaba jechuunis hubachiisaniiru. Ammallee namooti hidhaa keessa jiran hidhamanii bakka adda addaatti argaman dhugaa dubbachuudhaaf namooti mana jireenya isaanii keessatti dhorkamanii akka gadi hin baane dhorkamanii jiran illee jiru. Namoota beekamoo ta'an mana hidhaa garaa garaa keessa illee kan jiran miseensuma KFO keessa illee sadarkaa hooggansa giddu galeessaarra jiran akka godinaa akka aanaarra jiran kuni baay'ee ammallee hin hiikamne. Fakkeenyaaf maqaa abaawootiin hidhamanii bakka adda addaatti kan gidiramaa rakkachaa jiran jiru. Kun hundumtuu nu yaaddessaan biyya keenya keessatti namoota akkanaa hidhanii nagaa buusuudhaaf hin danda'amu moo hin danda'amu jedhaniitu ofitti deebi'anii of geeffachuu barbaachisan. Deebii of ilaachuu barbaachisa. Tibbana kan mana hidhaatii hiikaman hooggansa paartilee siyaasaa ilaalchisuudhaan miidiyaa mootummaatiif kan ibsa kennan
Ministeerri haqaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos namoonni kunneen mana hidhaatii kan hiikaman qaamni isaan himata isaanii waan addaan kuteefi jedhan. ምህረትም አይደለም ይቅርታም አይደለም የክስ ማንሳት ወይም የክስ ማቋረጥ ነው። ያ ደግሞ ክሱን ባቀረበው አካል በአስፈጻሚው በመንግስት አካል ውሳኔ የሚደረግ ካንተ ዲፈማሚቲ qaama isaanii matetu himata sana addaan kute yookaan kaase kan isaanii mataa ture karaa qaama jiraawwachiiftuu mootummaa akka addaan citu murtee ta'edha. Kanaanis duraanis himata galmee mana murtii jiru irratti qaamni jiraawwachiiftuu mootummaa murtee kennuun himata kaasuu yookiin adda kutuu ni danda'a. Kan ta'es sanadha. Mootummaan Itoophiyaa ammatti qophii marii biyyoolessaa irratti argamaa kan jiran Dr. Geediyoon qaamoleen kunneen akka mana hidhaatii bahan mootummaan murteessuun himanni isaanii addaan ciseeraa jiran. እንግዲህ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ ወይም ክሳቸው የተነሳው ሰዎች ሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። ፋይዳ himata namoota kanaa ka'uu karaa lama ilaaluun ni danda'ama. Dursaa namoota galmee lameen jalatti himatamanii turan irraati himati kun kan ka'e. Tokko egaa namoonni galmee lameen jalatti himatamaa turan gaggeessitoota siyaasaa hordoftoota hedduu qabanidha. Egaa sunis dhiyeenyatti biyyi keenya marii biyyaalessaa gaggeessuuf koomishinii dhaabdee hojiirra jirti. Kanaafis murteen kun namoota hedduun akka irratti hirmaatan waan barbaadamuuf waltajjii marii kana fudhatama isaa ol kaasuuf murtee fudhatamedha. Koongireensiin Federaalaa Oromoo Gamasaatiin nageenyi biyyattiitti bu'ee Itoophiyaa tasgabboofte arguudhaaf mootummaan hidhamtoota paartilee siyaasaa hunda hiikuu qaba jechuudhaan waamicha godhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Hammachiisaan aadaa Oromoo keessatti sirna daa'ima reef dhalateef maqaatti baasanii. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota aadaaf duudhaa Oromootti barsiisaa akka ta'an Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa aadaan kun ayyaantotaan kan geggeeffamu ta'uu himanii amma garuu bakkawwan hedduutti irraanfatamaa jira jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsan. Galmoo Daawit kibxata kana barsiisaa Qulqulluu namoota hammachiisaatti maqaan ba'eef abbootii gadaa gaafatee qophiittaanu qindeessee ture. Lammeessaa Barawaaq jiraataa magaalaa Adaamaati. Dargaggoon hojii barsiisuu irratti bobba'ee jiru kun maqaa isaa Lammeessaa jedhu akka aadaa Oromoo hammachiisaatti harmeen isaa geessanii akka mogga'eef hima. Kanumaa wal qabatee anis warra hammachiisaa itti maatii keenya geessanii hammachiisan kana akka ofiyyatu itti dhalata warra sanatti. Wal duraa duubaan maatii keenya ijoollee itti geessaniiti kan maqaan nuuf moggaasan maatiin keenya. Innaa haaluma sanaan gara hammachiisaa sana nana geessanii maqaa Lammeessaa kan jedhamu kan argaa natti moggaasanii booda haati kiyyaa oolmaa kan baate kan jalqaba dhalateen kennee jedhanii kan itti aanuun hordofaa jedhanii anammoo Lammeessaa jedhanii manaaf baasanii sadan keenyaaf maatii guutuudhaaf akkasumatti isaan matu baase. Barsiisaa Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogbarruu fi afaanii akkasumas qorataadha. Aadaan hammachiisaa kun maal akka ta'e akkasitti hima. Hammachiisanii moggaasa maqaas jedhama. Sirnatti daa'immanii fi maqaa baasanidha. Gubbisallee jedhama gara Booranaatti. Keeniyaa keessatti illee haaluma waa wal fakkaatu qaba. Xiqqoo ishii gubbisaa fi kan Keeniyaa uummata Pokot jedhamu keessatti hin jira. Mucaa daa'ima jalqabaatiif wal qabsiiseeti suni. Garuu hammachiisan akka waliigalaatti moggaasa maqaa qofa odoo hin taane sirna ittiin daa'imman dhalattuun dhiiga jedhamti. Daa'imman dhalattuun guyyaa 30 booda jajjabaattee yeroo ishiin of beekuu jalqabdu sirna ittiin daa'ima dhiiga kana maqaa moggaasanii fi namatti makan jechuudha. Garaagarummaa maqaa baasuu fi hammachiisaa yoo ibsu sirni hammachiisaa daa'ima reef dhalatteef kan ba'u ta'uu hime moggaasi garuu maqaa nama mogga'uu dhufeef biyyaa fi akkasumas waan kaaniif kennamuudha jedhe. Barsiisaa fi qo'ataan ogbarruu Oromoo Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa akka warroome daa'ima ganna 3 akka qabu ishees hammachiisaa geessee maqaa baasuu fi hima. Iddoodha iddootti garaagara. Gara Booranaatti mucaa hangafaatiif gubbisa kan jedhamu sirna addaatu taasifama. Irra caala kabajni isaa mucaa hangafa duraatiif kennama. Akkuma sirni gadaa amma fakkeenyaaf gadaa Booranaa, gadaa Maccaa, gadaa garaagarummaa hanga tokko godhachaa deeme sana hammachiisanillee akkasuma garaagarummaa qabaata. Akka jiddugala Shawaa kanaatti oolaallee almost iddoo hundaatti wal fakkaata.
Qaalluu abbaatti hammachiifatu ayyaana abbaatti hammachiifatu gara Booranaa qaalluu jedhuu gara giddugala Maccaan ayyaantu jedhuu achitti hammachiifatu jechuudha. Wal fakkaataadha garuu adeemsa yeroo keessa wantoonni jijjiiramaa dhufan wantoonni wal makaallee dhufan ni jiraatu jechuudha. Amma yeroo ammaa kana naannoo kamitti beekama hammachiisaan kun maqaan isaa gargar ta'us? Macca giddugala Shawaa kanatti bal'inaan jira. Gara Booranaa kan gubbisaa sanadha nan sirriitti beeku sakaan hammachiisan jira moo hin jiru achis qaalluun jiru qaalluu hangafni sirriitti numaa Dr. Gammachuun fa'aa irratti barreessanii jiru ni jiraata akka guutuu Oromiyaatti raayyaa keessallee ni jiraata amma maalirra akka jiru hin beeku malee isaan bira akka jiruun irra ga'ee guutummaa Oromiyaatti ni jiraata ammaan kana maalirra jira. Dhiibbaa amantaa laa dhufee fi ilaalcha ammayyummaa kanaan wal qabatee afaatii bakka itti deeme jira. Warri ayyaantummaan jiran ammas sirna gadaas hin ganne bal'inaan sirna gadaas ni godhatu. Bakki immoo amantaa laa dhufee fudhatanii sirna gadaas gatanii ammachiisaa kanas gatan bal'inaan ni jira. Kanaaf jijjiirama ammayyummaa fi amantaa alaa dhufeetiin kana dhiibbaa kanarraa kan ta'e iddoowwan baay'eetti afaatii deemee jira jechuudha. Sirna kana itti gaafatamummaadhaan kan gaggeessu sirna gadaa keessaa qaama kamidha? Ayyaantudha abbaa muudaa bakkitteedhaan jira qaalluu bakkitteedhaan jira tokkuma kun riichuwal waan ta'e kan raawwatudha. Abbaa muudaa yookiin qaalluun yookiin ayyaantuun kun sirna ammachiisaa, sirna moggaasa maqaa, sirna rakkoo hawaasaa furuu, sirna safuu eegsisuu kana geggeessaa abbaa gadaallee eebbiseeti bobbaasaa akka seera sanarraa hin danne sirnaan akka sirna gadaa seera gadaa sana hojiirra oolchuu abbaan gadaa immoo dabareessaa ayyaantuun sun yeroo ayyaana qajeelfatu seera tumaaf hindabu jal'atu qixa sirriidhaan hawaasa tajaajiladhee seera tumaaf lachuu wal tajaajilu jechuudha haala sanaati. Ammachiisan kun garuu qaalluu yookiin ayyaantuu yookiin abbaa muudaatiin kan gaggeeffamudha jechuudha. Haa ta'u malee jedha sirni kun sababa adda addaan irraanfatamee jira kan jedhu qulqulluun dhimma kana dhalattoonni amma jiran abbootiin gadaa fi mootummaanis utuu irratti xiyyeeffate dansadha jedha. Obbo Caalaa Soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaati. Maqaan ammachiisaatti ba'u hedduun maqaa afaan Oromoo himanii warri ayyaantuu kun hawwii fuula duraa fi haala yeroo ilaalanii maqaa daa'imaa baasuu jedhu. Amma yeroo ammaa kanas bakka muraasatti akka gaggeeffamu himanii kanaaf garuu karrayyuun warra faantaallee fakkeenya guddaadha jedhu. Karrayyuu fudhattee jiraatte amma karrayyuun amantaa musliimallee yoo hordofe maqaa Oromooti kan baasu. Karrayyuu keessa akkuma jirutti jira haalli isaa maquma Oromootiin jira. Kan maqaa Oromoo baasaa jiru akkuma gosaatti oolaallee karrayyuu Boorana warri kun akka gaariirra jira. Hiika Oromoon guddaan uumamaan walitti hidhatee Oromoon dur maqaa baasu namni baasu amma baay'ee hanqataa dhufee jira. Gamtaa abbootii gadaa jedhanii gamtaan sun uumame amma gamtaan sun dambii inni qabu waan hin beeku. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii qoratamee hayyootaan qoratamee abbootii gadaatiin qoratamee anis miseensuma gadaa keessaa kanan jiru waan kan akka hayyuu seenaa obbo Alamaayyoo Hayilee har'aa seenaa Oromoo kana dubarreessuu har'a ijji baddeetoo manatti kan hafe isaanis kan keessatti hirmaatanii gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii maal qabaachuu qaba kan waloon hojjennu aadaa baddee kan nu deebisu jedhamee dambii san keessatti sirriitti taa'ee jira. Fakkeenyaa fi lakkoofsa 9 irratti duudhaalee aadaa Oromoo keessatti jira hundaayyuu kunuunfatanii qabachuu jedha. Hin qabna dambii keessatti. Fakkeenyaaf irreecha hora arsadii irratti ijoolleen Oromoo sirna gaa'ilaa raawwataa turan. Sirna maqbaasallee calqabee ture. Egaa amma sinni sun walxaxee xiqqoo akka barbaadametti akka ka'umsa keenyatti hin jiru. Fuuldura immoo hundi gamtaas haa ta'u gumiis haa ta'u hunduu abbootuma gadaati waanuma abbootiin gadaa harka jirudha. Abbootiin gadaa hoo cimanii too duudhaa keenyatti deebi'anii duudhaa Oromoo kan hordofan ta'e wannumtu hunduu sirraa jedhee yaada. Abbaan caffee Caalaa Soorii dargaggoonni aadaa akka hammachiisaa jiran kana dhiibbaa garaagaraan irraanfataman as baasuu fi itti dhimma ba'uu keessatti akka hirmaatan gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra. Rakkoolee siyaasaaf dinagdee yeroo dheeraaf biyya Itoophiyaa keessa turaniif ammas itti jiraniif yeroo garagaraatti hayyoonni siyaasaa dhaabileen siyaasaa adda addaa biyyattii keessa socho'an qaamawwan siivikii biyya keessaa fi idil-addunyaa mariin biyyaalessaa yoo geggeeffame furmaata akka ta'utti eeraa turan.
Yeroo ammaa kanatti mariin biyyaalessaa hunda galeessa ta'e akka geggeeffamuuf jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa koomishiniin of danda'e kan marii kana geggeessu akka hundeeffamuuf jecha mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessee raggaasisuudhaan filannoo miseensota koomishina kanaatiif uummatarraa eeruu fudhachaa jira. Marii biyyaalessaa hunda galeessa jedhame kanarratti eenyufaa akka hirmaatan ammallee qulqullaa'ee wanni beekame hin jiru. Mitikkuu Fiqaaduu dhimma kana ilaalchisuudhaan hoogganoota dhaabota siyaasaaf hayyoota siyaasaa dirree dimookiraasii roobii dabree irratti dhiyeessee ture. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf gaggeessummaa koomishinii of danda'een akka taasifamuuf miseensota koomishinii kanaaf uummanni biyyattii eeruu akka kennuuf manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama. Dhaabni siyaasaa Koongirensii Federaalawaa Oromoo yeroo baay'ee mariin biyyaalessaa furmaata waldhabdee siyaasa Itoophiyaa ta'uu akka qabu irra deddeebiin kaasaa ture. Dhiyeenya kana miseensonnii fi hooggantoonni isaa mana hidhaa turan gama mootummaan himannaan isaanii addaan cituun gadi lakkifamaniiru. Hiikamuu hooggantootaa fi miseensota keessaniin booda marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti hirmaachuuf qophii akkamii qabdu jedhamanii kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira Koongirensii Federaalawaa Oromoo gidduu galeessaa obbo Xurunee Gamtaa koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba isaanii yaa'ii ta'e kan murteessu ta'a jechuun deebisu. Dhugaa dubbachuudhaaf marii kana irratti hirmaachuudhaaf ammallee murtee keenya isa dhumaarra hin geenye. Itti dabaluunis mariin biyyaalessaa kun koomishinii of danda'een akka gaggeeffamu ni taasifama jedhamus itti waamamni isaa mana maree bakka bu'oota uummataaf jedhamuun isaa loogiirraa hagam bilisa ta'a kan jedhu irratti shakkii qabna jechuun dubbata obbo Xuruneen. Haala amma itti adeemamaa jiruun koomishiniin hin hundeeffamaa. Koomishiniin kun paarlaamaa yookaan immoo mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa jalatti geggeeffama. Mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa kun immoo paartii aangoorra jiruun kan guutamedha. Kanaaf ammam bilisa ta'aniitu filannoo namoota kanaa geggeessu kan jedhus gaaffii keenya. Dhaaba siyaasaa Izeemaarraa dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan obbo Yeshiwaas Asaffaa marii biyyaalessaa hunda galeessa taasisuuf ammumarraa kaasee adeemsa isaarratti dhiibbaa kamirraayyuu bilisa akka ta'u barbaannaa jechuun ibsu. ሁሉንም የፖለቲካ አስተሳሰቦች ያካተተ የ2-3 ዓመት ብቻ ሳይሆን የ30-40 ዓመት ilaalcha siyaasaa hundaa kan hammatee fi garaagarummaa siyaasaa waggaa 2-3 qofaa otoo hin taane garaagarummaa siyaasaa waggootan 30 fi 40 oliif turan karaa marii akka hiikamu barbaanna. Kana gochuufis adeemsi isaa loogii kamirraayyuu bilisaa fi hammataa akka ta'u dhaaba biyya bulchaa jirus ta'e dhaabni siyaasaa kamiyyuu dhiibbaa akka irratti taasisu hin feenu. ፍጹም በነጻነት የሚሰራ ተቋም የሚያከናውነውን ቢሆን እንፈልጋለን። በእኛ በኩል dhaaba siyaasaa Arenaa Tigraay irraa yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan obbo Gooyitoom Tsaggaayee mariin biyyaalessaa jedhamu taasifamuun gaariidha. Garuu dursa qaamoleen biyyattii keessatti wal waraanaa jiran waraana dhaabanii gara mariitti dhufuu qabu jechuun ibsu. መጀመሪያ ውጊያው የሚቆምበት jalqaba wal waraansi dhaabbachuu qaba. Uummanni qe'eerraa akka buqqa'u kan taasisan qabeenya akka badu kan taasisan dhaabbachuu qabu. Yoo kun jalqabarraa hin taane mariis jedhame araaras jedhame naannee jechuma. ዞሮ ዞሮ ታረቅን ብንልም አልታረቅንም ማለት ነው። Obbo Ahmed Mohammed dhaaba adda bilisa baasaa Ogaaden irraa akka jedhanitti dhaabni keenya yeroo garaagaraatti mariin rakkoo siyaasa Itoophiyaaf furmaata ta'uu ifoomsaa turreerra. Kanattis amanna. Garuu akkuma filannoo yeroo darbe mariin kunis fakkeessaaf kan taasifamu yoo ta'e rakkoo biyyattii mudatee jiru caalaatti hammeessuu mala jedhan. ከመጀመሪያው አገሪቷ ቀውስ እንደገባችው እንደገለጽነው አገሪቷ የሚያስፈልጋት ብሔራዊ መግባባትና ውይይት ነው። jalqabumarraa akka ibsuuf yaalletti biyyattiin rakkoo keessa galtee jirtuuf kan barbaachisu marii fi waliigaltee biyyaalessaati. Nuti marichaaf qophoofneerra. Miseensota koomishinichaa 11 ajandaawwan marii irratti tokko tokkoon yoo seeraan qophaa'e waan gaariidha jennee amanna. Garuu karaa filannoon yeroo darbe gaggeeffame mariin kunis kan gaggeeffamu yoo ta'e biyyattii daandii malletti geessu mala. Yuunivarsiitii Finfinneetti saayinsii siyaasaan digirii isaanii sadaffaaf qorannoo gaggeessaa kan jiran obbo Shimallis Haayiluu saayinsii siyaasaa keessatti dhibdeen siyaasaa kamiyyuu dhumni isaa mariidha. Biyyoonni addunyaa hedduus dhibdee isaanii karaa marii biyyaalessaa furataniiru. Kan Itoophiyaas karaa kanaa akka furamu himu. Marii biyyoolessaa yeroo jennu bifa garaagaraatiin lafa kaa'amu biyyoonni garaagaraa bifa adda addaatiin isaan ka'an marii biyyoolessaa jedhu waliigaltee biyyoolessaa jedhu bifoota adda addaatiin kan ta'amu. Kanaafuu biyyoonni addunyaa kanaa baay'een isaanii
adeemsa kana atteemti godhaniiru. Biyyoota Middle East olaallee fakkeenyaaf yeruma dhiyoo Arab Spring booda biyyoonni Middle East jiran baay'een isaanii marii biyyoolessaa garaagaraa gaggeessaniiru. Kana keessatti waan akka Tuniziyaa, Oromoos hamma ta'e itti galma geessetti jedhama. Libaanoon biyyoonni garaagaraa gaggeessaniiru garuu akkuma waliigalaatti absoluutli biyyi bifa wal fakkaataadhaan marii biyyoolessaa gaggeessee guutumaan guututti wanna barbaadamurra ga'an jiraachuu dhiisuu danda'a. Haala qabatamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun qaamolee mootummaa waliin wal waraanaa jiru. Marii biyyaalessaa kana akkamiin hirmaatuun gaaffii namoota baay'eeti. Dhimma kanarratti dhaaba siyaasaa Koongirensii Federaalawaa Oromoorraa obbo Xurunee Gamtaa akkas jechuun ibsu. Kafaa'oon biyya kana keessatti mootummaan ala eenyumtuu qawwee qabaatee akka biyya keessa deemu akka hawaasa keessa deemu fedhii hin qabnu garuu biyya diimokiraasiin hin jirre keessatti biyya mootummaan sabaaf sablammiidhaan hin filatamne keessatti waan akkanaa jiraachuu akka danda'u immoo utuun jaallatin il argina. Kanaaf sana hundumaafu gara bal'inaan tarkaanfii itti fudhachuu barbaachisaa. Dhaaba Izeemarraa obbo Yeshiwaas Asaffaa immoo gama keenyaan qaamnii fi ajandaan siyaasaa marii kanarraa alatti hafu akka jiraatu hin feenu. Garuu immoo eenyufaatu irratti hirmaachuu qabaa isa jedhuuf komishinii dhaabbachuuf jiruuf osoo dhiisne gaarii ta'a jedhu. ምንም የፖለቲካ አጀንዳ የማይካተት መኖር የለበትም። Yaadni fi ajandaan siyaasaa kamiyyuu teessoon ala ta'uu hin qabu ejjennoo jedhu qabna. Kanarraa kan hafe garuu eenyu faaratti hirmaatan isa jedhuuf aangoo isaa koomishinichaaf osoo kenname fedhii keenya. Obbo Goyitoom Tsaggaa'ee dhaaba siyaasaa Aranaa Tigraay irraa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jechuun ibsu. በዋናነት መታሰብ ያለበት irra caalaatti itti yaadamuu qaba jennee kan yaadnu dhaabbilee siyaasaa miseensa kaabinee keessa jiran carraa dhabaniiru jennee miti. Kanneen wal waraanaa jiran irra caalaa irratti hirmaachuu qabu jenna. Ogeessi saayinsii siyaasaa kan ta'an obbo Shimallis Haayiluu. Biyya kana keessa jijjiirama siyaasaa karaa waraanaatti itti du'ar barbaadan hin jiru. Jarri kunillee qaama kanaatti dhiyaata. Maaliif ta'e waraanni kan ka'u siyaasa keessatti furmaata dhumaati. Furmaata dhumaati ta'ee namoonni muraasni waggaa kaanii dhufaasa bananii al jedhameetuma nama mobilaayiziin godhan. Rakkoo siyaasaa adeemsa siyaasaa hanqina jiru kan ittiin uummata mobilaayiz godhan qabu jechuudha. Kanaafuu isarratti kan hojjetamu jechuudha. Mariin siyaasaa kun rakkoo san fura taanaan meeshaa dhukaas lafa godhanii hin dhufneef sababa waan qabu natti fakkaata. Tibba darbee gama mootummaan namoota miseensa dhaabbilee siyaasaa garaagaraa himannaa isaanii addaan kutuun mana hidhaatii lakkisuun isaa ni yaadatama. Gadhiifamuu namoota siyaasaa kanaan marii biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiruuf abdii kenna kanneen jedhan akkuma jiran. Kanneen mariin biyyaalessaa ni taasifama jedhame kunis ija shakkiin akka ilaallu nu taasisa jechuun ibsanis ni jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman dhaaba Izeemarraa obbo Yeshiwaas Asaffaa akkas jechuun deebisu. ቶሎ ብሎ ወደ ጽንፍ መውጣት ጥሩ አይደለም። Nuti takkumaan fiixeetti baanee waan kun milkaa'eera hin milkoofne jechuu hin barbaannu. Sababni isaas haalli biyyi keessa jirtu ilaaluun barbaachisaadha. Nuti ofii keenya mana hidhaa turre argineerra waan ta'eedhaa fi namni maaliif mana hidhaatti bahee hin jennu. Garuu immoo wantoonni godhaman bilisummaa dhaabbilee kana eegu ta'uu qaba. Yoo xiqqaate kan qaamoleen hojii raawwachiiftuu irratti maratan ta'uu qabu. Haqarrallee ejjetamuu hin qabu. Walumaa galatti deemsichi hir'ina akka qabu ni hubanna. Kun immoo waan hunda isaa zeeroo taasisaa gamaggama jedhus garuu hin qabnu. Ogeessi siyaasaa obbo Shimallis Haayiluu marii gaafa jedhamu akka waraanaa kan hin barbaanne dhabamsiisuu miti. Qaamni waliin feene yoo jiraatellee wal cinaa taa'ee dubbachuu feesisa jechuun ibsu. Ka'umsumarraa hoolaallee marii jechuun yeroo mari'attu wantoota si liqimsamne baay'ee liqimsiisa dirqisiisa. Waraanarra baay'ee ulfaataadha. Waraanni garee qopheeffattee loluudha. Amma dandeechee dhukaasudha. Mariin jechuun garuu nama waliin taane nama yaadan baay'ee walirraa faallaa taate qaama fedhii adda addaa qabdu wajjin teessee kennitee fudhachuu yaada. Teessee mari'achuu barbaada waan ta'eef ulfaataadha. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa kanarratti yaada gama dhaaba siyaasaa biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa irraa argachuuf taasise har'aaf naaf hin milkoofne sagantaa biraa keessatti yaada isaanii qabadhee dhiyaachuuf nan yaala. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitiquuf Kaadu. Faisal Mahammad namoota hedduurraa waa'ee gabaabina isaa jechootatti darbatamanirraa kan ka'e namarraa baqataa akka ture dubbata. Qophii labataa jimaata torban dabree irratti keessummoota Tigist Gammee dhiyeessite keessaa tokko Faisal. Saahin yookaan hiriyaansaa ijoollummaa Abbaas Shakur jedhamu agarsiisa bashannanaa ofii hundeesse kan Galamsoo Wuud jedhamu irratti Faisaliin fuula uummataa duratti dhiyeessuuf ennaa murteessetti garuu haalli isaanii jijjiirame. Akkana jechuudhaan mudannoo isaa Tigistitti dubbate Faisal. Kan inni argamu Guddina Argelixaa Aanaa Habro magaalaa Galamsoo keessatti
obboleeyyan 8 wajjin daladhee haadha abbaa fayyadanii jiranii. Faisal Dheeraa Galamsoo maqaa Facebook isaati. Hordoftoota 15,000 ol qaba. Dheeraa Galamsoo maqaa jedhu waan itti dabalateef qaba. Faisal Dheeraa Galamsoo kan jedhu peejiidha. Dheeraa magaalaa Galamsoo kan jedhu Facebook. Kaayyoo dheeraa magaalaa Galamsoo jeefiin qaba. Nuti qaamaan gabaabbannu kaayyoon keenya dheeraadha. Dwaarfizimiin jechuunis gabaabbachuun saayinsii fayyaatiin sababa uumamaa yookaan immoo dhukkubaatiin waan haala guddina lafee harkaatii fi miila irratti dhiibbaa godhu ta'uusaatu ibsama. Faisal maatii isaarraa jaalalaa argatus sababa gabaabaa ta'eef mana barumsaatii fi hawaasa keessatti ilaalchi jiru ulfaataa turuusaa ibsa. Hawaasni keenya yeroo hedduu baadiyyaa mana barumsaa sanitti yeroo dhufan ilaaluuf yeroo fiigan nama addaa waan ta'eef hedduu sammuun keenya cinqamtaa yeroo mana barumsaa boqonnaa bahan gabba'uun sodaattaa maatiin kiyya kana hunda cinqamanii obboleeyyan kiyyas hedduu naaf yaadanii ni cinqamanii. Namoonni akka Faisal addunyaarra baay'ee jiran. Namoonni akkasii biyyoota adda addaa keessatti walitti dhufanii dhaabbata wal qarqaarsaa ijaarratan. Gama xiinsammuu fayyaa barumsaa fi hawaasummaa adda addaa irratti hojjetan. Fakkeenyaaf as United States keessatti dhaabbanni Little People of America jedhamu tokko. Dwaarfizimiin gabaabbachuun namoota afaan Ingiliziitiin dwarf jedhaman gabaaboo ta'an jechuudha. Isaaniin hundeeffame. Haala dwaarfizimii irratti hubannoo uuma dhaabbatichi. Ji'a onkoloolessaa immoo Dwarfism Awareness Month jechuudhaan ji'a hubannoon dhimma kanarratti itti uumamu jechuudhaan yaadata. Bakka Faisal Muhammad jiraatu garuu dhaabbanni akkasii dhabamus namni akka inni ofitti amanamummaa godhatu akkasumas hojiiwwan amma itti jiru kanatti seenu isa godhe in jira. Maanaajarii isaa hundeessaa Galamsoo Huda Abbaas Abdunaasir. Manaan ba'uu miidhaa jiru argaa ture akka nama gagantummaa tokkotti islaama ture. Dheeraa magaalaa Galamsootti nama qaaliidhaaf hottu addeetii si baasaa jechaanis ni ture yeroo dheeraa jecha. Namni maal naan jaa kajuutu itti dhaga'ama. Guyyaa tokko miidhaan guddaan tokko irra geechi sababa saniitiif bakka ifa jeessu haga yaaluu tokko ture. Kan booda ergeetiin dheeraa magaalaa Galamsoo akkanaan hottu ati qaaliidha qaalii ta'uun kee amma itti garsiisee fiilmii jalqabsiise. Fiilmii jalqabsiisee isas sammuu isaa keessaa haqaa deemee bifa saniin sammuu isaa jijjiiree addunyaatti mul'isuu eegalee san booda anaaf rabbii beekaajuutti du'uufiin kee namoonni akka hiyyaa kun ammas mana keessatti miidhamaa jiran si argadheetiin ati akkatti na baafte malee namoonni akka hiyyaa kan namni isaaniin argin mana keessatti miidhamanii kan waggaa dheeraa jiraatan jiru karammoo baasuu qabna waliin taanee waliin jennee bakkayyuu jiran baasuu jira haga tokko walii qabuu jira haga nama kudhanii mookanaa tokko iddoo isaaniitiif maarii argannee jalqabuu jira san malees karaa hojii tolootummaatiin hojjechaa jirra. Namoota harka qalleeyyii fi namoota qaama miidhamaa ta'an kan manneen mana keessatti hafanii manatti miidhaa jiran isaan kanas gargaaraa turre barana ija nama jira yeroo nama 100 fi gargaaree jirra. Qarqaarsa bifa adda addaa namoota baay'eedhaaf kennan kanaaf haati warraa Abbaas United States keessa jiraattu akkasumas immoo hiriyoonni fi waahiloonni isaanii biyya adda addaa jiraatan maallaqaan akka isa gargaaran hima. Faisalii fi Abbaas takka jedhanii namoota 10 waliin gahuu danda'aniiru. Milkoofnan caalaa walitti fiduu wal agarsiisuu akkasumas immoo jajjabeessuun hawwii isaaniiti.